Akka mooltan kabajamtootaa fi hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa nagaan keenya kan jaalalaaf kabajaa lafti jirtan marti sinaa ga'u. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota miidiyaa madda nageenyaa guyyaa har'aa qeerroo bilisummaa Oromoo kanneen kaaba Oromiyaa keessatti argaman godina Walloo keessatti guyyaa har'aa akkuma beekamu goota keenya obboleessa keenya akkasumas illee qeerroo bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kanatti humna guddaadhaan biyya keenya kaaba Oromiyaa keessatti obboleeyyan keenya sossoosaa jiran tokkummaa Sa'iid yookaan Aliyyi Sa'iduu kan jedhamu waliin gaafii deebii gochuuf deemna. Wanti nuti irratti xiyyeeffannee gaafii deebii gochuuf deemnu gocha mootummaa yeroo ammaa kanatti maqaa gargaraan mantassee daldalaa jiru uummata keenya ittiin dararaa jiru isaan akka kamitti ilaalan kan jedhu sagalee isaarraa kan waliin dhageenyu ta'a. Uummanni keenya gara fuula duraan maaltu isaan baasa kan jedhan illee isumarraa dhaga'uuf teenya inni amma toora gubbaa jira kallatti maanin isaanitti isin dabarsa haga dhuma sagantaa keenyaatti nu faana ta'a hankan si wajjin turu muhee callaa. Aloo salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tokkummaa Sa'iid. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam mu'e? Nagaa fayyaa jajjabaatu. Gaariidha fayyaadha. Bishaa wallah alhamdulillah. Jee galatoomi gaa miidiyaa madda nageenyaa kanarratti nuuf dhiyaatu egaa akkuma beekamu gaa qabsoo karaa nagaa yeroo dheeraaf geggeessaa turtanitti ummata keessan karaa nagaatiin dadammaqsaa akkasumatti Oromoo maal akka ta'e faayii Oromoo maal akka ta'e akkuma waliin beekamu magaalota Walloo keessa sossootanii agarsiisaa turattanii mootummaan tana jibbuudhaan gaabeettee isin qofaa miti hanguma paartii ol aanaatti diddiiganii gaa waajjira cuccubuudhaan alaabaa akka bifa suukannee san cicciranii karaa irratti gatuudhaan maqaa garaagaraa moggaasuudhaan egaa jaallan keessan hedduu qabanii mana hidhaa guuranii isin immoo lubbuu baafattanii gaa bakkuma jirutti bakkuma isin mijaa'etti gad dhaabbattanii qabsoo gaggeessaa jirtan. Mee wanti isin amma bakka jirtan kanatti dhiibee achi isin gaffe maaliif bakka kana filatta yeroo hedduu mootummaan kottaa karaa nagaatiin falmadhaa kottaa karaa nagaatiin mirga keessan kakaasaa uummata keessan dadammaqfadhaa waan jiru tokko yeroo hedduu dhiheessan. Isin waan kana akkamitti ilaaltan mee jecha kana? Kun egaa akkuma waliinuu quba qabnu uummanni hedduunii fi dhaabii adda bilisummaa Oromoolleen karaa nagaa filatee gara biyyaa gale egaa akkuma san immoo Walloo keessatti waajjirri kun akka banamu karaa mootummaatiin fedhii qabaatuu dhabanis fedhii hawaasaatiin waajjirrilleen banamee qabsoo karaa nagaatu gaggeessamaa ture nuyillee waan san keessa turre. Mootummaan kun afaan isaatii damma dibatee keessa isaatii summiidha. Akkuma kana waajjira banameeti uummanni hunduu irratti hirmaatee hawaasni keenya bal'ina waajjira sanitti hirmaatee waajjira isaanii qullaa'uu arganii beekta. Akkuma kaan Oromiyaa keessatti ta'aa ture gara dhaaba isaatii adda bilisummaa Oromootti uummanni dachee hordoffii miseensummaatii fi wanta sarraa eegamu filannoodhaaf qophaa'uu arganii yennaan sodaa jirurraa kaka'an namoota uummata biratti fudhatama qabanii fi namoota miseensa ta'anii waan waajjira san keessatti hojjechaa turanii fi namoota hedduu sabboonummaa irratti shakkan kaan hidhaatti guuranii kaan gara bosonaatti ari'anii namuu bosona kana jaalateen filatu gaafa roorroon hammaatte roorroon hammaachuutu gara bosonaatti nama geessaa yookaan ammoo gara maataatti nama geessaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo yookaan shanee jedhamu kun dura hin turre namoonni beeka Walloo keessa jechuun baana Walloo keessatti waraana bilisummaa kan bosona jiru baay'ee hin turre garuu falmii Walloo keessatti akka adda citee hin beeku hin turre jedhu malee falmii magaalaas ta'ee baadiyyaas ta'ee citee hin beeku garuu amma haala namni jiru maqaa shaneetiin bosonatti ari'ame kuni eefa waajjirri sun cufamee namoonni sabboonummaa qabanii fi miseensonni adda bilisummaa Oromoo hundi mana hidhaatti guuramanii booda kaan hidhaa diduudhaan gara bosonaatti baafatanii qabsoo karaa nagaa sun akka hin jirre qabsoo nagaa kan akka warri mootummaa kunis ta'ee yookaan ammoo kan godina keenyaattis jarri kun diina mootummaa naannoo Amaaraa jala bitamanii kan diina mootummaa federaalaa caalaatti mootummaa Amaaraa jala bitamanii mootummaa Amaaraatiin uummata keenya cunqursuu barbaadan yookaan ammoo bakkuma dhabamsiisuu barbaadan waanuma Oromoo jedhamtu tana dhabamsiisuu barbaadan waan ta'eef hanga hidhanii kan hafe gara bosonaatti baafatee jalaa baqatee jechuudha.
Hayyee galatoomii ulfaadhu mee asirratti kaaftee turte uummanni kun mootummaa naannoo Amaaraati bitame kaleessa akkuma jette falmiin hin cinne dhiibbaa gaafa mootummaan itti godhe yoo yaadatte abboonni keenya takkaanis lamaan muka sheenanii falmachaa turatanii kaleessa maqaa shiftaa jedhuun lubbuun gootiin namni hedduun dhume. Har'a garuu maqaa shanee jedhamu kana moggaasanii waan lafarra hin jirreen uummata keenya rakkisaa jiraatan. Wanti kun yeroo kanatti uummata keessan uummata sababa kanaan uummata rakkisaa jiran kanatti uummanni akka gara keessan xiyyeeffatee isin jibbu akka uummanni waan kana isin xirreeffatu dirqisiisanii yoo agartan torban bulii sadi dura masarataatti ta'anii ganduma kanatti jimaa diigaadhaa jimaa jaraa kana buqqisaa yookaan jara nuuf kennaa jara nuuf kennuu dhabdan jimaa jaraa buqqisaa mana jaraa diigaa jedhanii waan akkana kana wanni akkanaa kun yeroo isin achi teessan kana isinitti ulfaatu akka nama tokkootti yeroo waan akkanaa dhageessan kana maal faatu isinitti dhaga'ama isin yeroo amma waan kana dhageessan mootummaa kanarra. Nuti mootummaa kanarra wanti kun haaraatti hin ta'u garuu hawaasa biratti haarawaa ta'uu danda'a. Walloo keessaa dhabamsiisaas naftanyoo jala dhiyameeti. Haa ta'u malee dhiibbaa manaadhaa waggaa darbe sababii lola Amaaraa waggaa darbe ta'een wal qabatee Amaaraa waggaa darbe sanirratti sababa wal lolameen wal qabatee mootummaan naannoo Amaaraadhaa humna hidhate nurratti bobbaasee ture. Barkuma lamaa sagal keessa. Humna hidhate nurratti bobbaasee ture. Sababbii saniin uummanni fedhiin isaatii yeroo hunda Amaaraa jalatti cunqurfamaa jira waan ta'eef du'uun keenya ifan oollee lubbuu keenya qaalii eega dhiigi keenya dhangala'oo hin oollee dhiiga keenya dhangalaafneefis ta'u karaa nagaatiinis argamu kana jalaa baanee yookaan Oromiyaa jala yookaan of dandeenya akka bulluu dhagaaf isaan gaafatee abbootii gadaa jedhamanis kanas ta'ee warra mootummaa warra godina bulchanis ta'ee akkasitti gaafii isaan gaafatee lijuu illee nurraa baasaadhaa kana booda nuti of bulchina malee bineensa kanaan ajjeefamaa hin jiraannu jedhanii godina san waggaa darbe sanis uummanni kun dhiibbaa godina kana balleessuudhaaf dhufe akkasitti uummanni qawwee isaatiin ofirraa deebisee jarri kun immoo eefa godinni sun uummanni waan san deebiseen boodatti araaramuudhaan asoo hawaasni du'ee kan ilmaan irraa wareegame kan abbaan irraa ajjeefame kan maatiin jala dhume kana asoo manni gubate warri sun hin araaramin warri abbaa gadaa ofiin jedhuu fi warra godina bulchaa jirru ofiin jedhan warra Amaaraa wajjiniin araaramanii Oromoo walloodha soomana gara bultii waggaa darbee jiru soomana sabaranaa ta'uu taane waggaa darbee walgahii ta'anii turan halkan dhufaniiti warra mootummaa naannoo Amaaraa wajjiniin Oromoota walloodha abbaan akka barbaadetti ni cabsuu danda'u ana kan jedhee dubbatellee yeroo sanitti ni jira. Uummanni fedhiin isaa yeroo sanirraa qabee du'a keenya ifan oollee Oromiyaa jala galu yookaan of dandeenye buluudha kan jedhe uummanni. Isaan ammoo uummata kana cunqursuu waan barbaadaniif saamuu waan barbaadaniif lafa isaarraa buqqisanii ofii isaaniitiin warra garaa waan ta'aniif uummata kana dantaa waan hin qabneef uummata kana dhiisanii warra Amaaraa sanii wajjin araaramanii mootummaa Amaaraa hidhachiisee uummata keenya irra bobbaase san badiisaa dhoksanii uummata keenya qotee bulaa hawaasa lammantu wal lola jedhanii uummata Amaaraatii fi uummata Oromoo wal lola jedhanii warra sana waan sana akkasitti warra badii lamman qabu ni hina jedhanii warra Amaaraatii fi maanguddoota isaaniitii wajjin eegee murteeffataniin boodatti warra Amaaraa sanillee osoo hin uummata keenya Oromoo hidhanii jechuudha waggaa sanis. Waan sun dinnee wanni kun ta'uu hin qabu jennee yeroo sanillee mormaa turree ammallee deemee wanni amma har'aas asii gahee aduma deemu namoota yeroo sanis mormaa ture san hunda ni beeka jarrini warra sanirraa wal qabatee mormaa turee achi as dhufee qabsoo karaa nagaa gaggeessaa ture san yookaan ammoo warra sabboonummaa qaban jedhaman waggaa darbe dawwee haarawaa ni beektan akkuma beektanii gara mana 25 moo 26 diigamee akkanuma kana aanaa dawaa Jaffaaraatti mana sadiitu diigamee wanni kun waan haaraa miti waanuma Amaarri kaleessa waanuma isaan Oromoo himatan har'a nuyi Oromoodha ofiin jaanii uummata sobaa jiran kun kaleessa godhaa turanii Amaarrillee nu godhaa jira jechuudha. Saabaan
gaafa cabsee ormi immoo ija jaamsa jedhan sanii godhaa jira malee amaarri waa tokko illee nu goone kan nu godhaa jiru warra Oromoo afaan Oromootiin dubbatee afaan Oromoo nu sobaa jiran jechuun warra godina bulchaa jiran yookaan warra abbaa gadaa jedhaman jechuudha. Warri kuni mana uummataa murteessanii mana diigamuu qabaa baluuntuu qaba jedhee kan murteessaa ture isaanii jechuudha. Ijoollee sabboonummaa qaban waa tokko bishaan namaallee hin jigsin mana deemanii mana ari'uudhaan maqaa shanii itti moggaasuudhaan ijoollee meeqaa waggaa tokko kana keessatti waan duraa doon kaafne jechuun lafarraa dhabamsiisanii jechuudha. Ammallee manni isaan diigna jedhan baay'ee waan nama garramu qabu, waan nama ajaa'ibullee hin qabu, waanuma baran san godhuudhaaf kan isaan karoora qabanii hoo diiganillee wanni waanuma Oromoo hundarra gahaa jirutu namarra gahaa jira jechuudha. Sababbiin lola kanaa amma lola masirata kanaa kaaftee sababbiin lola kanaa yeroo lola amaaraa baanee lolli amaaraa baranaa lammata deebi'ee lola sana irratti uummata keenya kareessuma nu deebaa ture qawwee nu qabatee nu deebaa ture nu barbaadaa ture maataa keessatti sana lolli sun ammas lammata irra banamnaanii uummata keenya kanaaf waan qabsoofnu jennee lola sana irratti hirmaannee lola sana lollee lolli sun eefa injifatanii boodatti hawaasni ijoolleen kun maal jechuu qabaa ijoolleen kun dhugaa isa cinaa dhaabbatuu qabnaa mootummaan isa duuluun qabu isaanii kan nu olfolche jedhee hedduu haasee jarri kun waan akkasii kun akka gara keenya kana hawaasaaf itti walii galu waan hin barbaanneef haala uummata kanaaf nu addatti nu baasan barbaadaa turan jechuudha. Hawaasa kanaaf nuyi fi hawaasa adda baasuu dadhaban jechuudha. Ilaa har'aatti jechuudha. Amma kanaafuu hawaasa saniin adda isin baasuudhaa fi jedduu sanitti fuudhanii warroonni uummatammaa baartee hafeen kanarraa mallaqa nyaatuu fuudhanii hawaasa sanii walitti isaan buusan jechaa tokko dhageenya. Wanni ta'e akkas jechuudha. Yeroo isin amma hawaasa kana yeroo lola sanitti loltanii diyaatanii hawaasa kana walitti garaan hariiroo keessatti jabeeffatan jara kana godhe jechuudha. Mootummaa godhamaa kana. Wanta ni fakkeenya callisaa aadaa dawaa cafaa Ibrahim Ammee kan jedhamu amma reefu kan muudametu jira. Bulchaa dawaa cafaa ganda misirataa kanaa akkuma Maamma Yesuuf kan jedhamu jira. Korojoo gubatee jedhamu tokkotu ture. Korojoo gubatee jedhamu sanii halkan dhaqanii geessan jarri kun. Halkan geessanii korojoo san namni eegu hin turre namni tokkollee bira hin turre halkan geessaniituma biraa galanii garoboo korojoon subii gubatee jira. Korojoo subii gubatee jiranii korojoo gubate sanii warra isaan eegumsatti godhanii hin beeknu warra isaan akka eegamu godhameeru hin beeknu garuu ka gubee eenyu jennaanii warra shaneetu gubee jedhan nuti waan achi keessa jirruuf warra shaneetu gubee jedhanii beekta. Sababa saniin wanta san amma akka wannitti akka seerachaatti iddoo seerri jiraate yookaan ammoo dhugaan jiraate namootni halkaniin korojoo san bakka sanitti geessanii deeman sun maalii jedhamee soo kan qoratamu taate korojoo sun halkan maaliif geessuun barbaachisee halkaniin geessuun maaliif barbaachisee eega geessamee moo eegumsa maaliif hin goone isaan jechuudha waan sun isaan dhugaatti amanamanii filannoo kana dorgommee lamaatti namni gama lamaan wal dorgommee waan deemuuf korojoo suni akkuma wannitti eegamuu qaba ture maaliif hin eegsisniidha osoo waan kana osoo hin goosisin taane. Kanaafuu jarri kanatti boccee isin gara wala addaa walitti buusuudhaa jechuudha fedhiin isaanii kanuma shirri jiru malee dhugaa korojoo achachii ta'anii namni nu filatas waan akkanaa yaadan qaban jechuu shiruma kana xaxuufi malee akka yaada keessanitti akka ilaalcha keessanitti. Kanani beeku amma isaan godhanii maal godhanii amma sammoo deebinee yeroo ammaa kanatti kumaanti boos kan biyya bushaa jiru jechuudha kalaqaa bushaa jira. Kumaandi boosiitu bushaa jira. Biyya kumaandi boostiin bushaa jiru keessatti buchullee aanaa torban irraa qindeessanii poolisii wajjiniin uummata irratti qawwee irraa guuraa tumaa jedhanii shanee achi keessa jira jedhanii uummata irra bobbaasanii jechuudha.
Uummata irratti eega bobbaasaniin booda uummanni jara kana taa'ee ofirraa deebise. Komaandii poostiidhaan akka kanaa shiftaatu uummata irratti bobba'ee uummata wanni keenya kana godhaa jira. Orojoos gubaa jiranii nu qaqqabaa jaaniiti komaandii poostii fi hawaasa walitti buusanii jechuudha. Warra makalaakaa san jedhama san. Uummanni warra san yoo gaafa isaan dhufanii dhukaasa uummata irratti jalqabanii nuti kan lolaa jirru buchullee fi poolisii qawwee nurraa guuruu dhuftee yookaan ammoo biyya keenya balleessuudhaaf akka barbaadde tumuu dhuftee warra duraanis tumaa turanii yoo makalaakaa taatan akka shari'aa islaamaatti shari'a Allah nurraa deebi'aa yoo ammoo akka heeggiitti akka seeraatti taatu taate beekaa milaaf nurraa deebi'aa jedhee isaan fattamee isaan kadhate jechuudha. Awwala jalqabaa diganii dhukaasa irra banannaan uummanni keenya kumaantiiwwan poolisii fi lijuwaayilii waan adda baasee hin beekneef dhukaasa irratti banee ofirraa deebisee jechuun waan sana baaga lijuwaayiliidha jedhee lola jechuun uummanni keenya. Waan kana shira kana walitti buusaa jiru warruma mootummaa jedhamu. Warruma mootummaatu shira kana hunda taphachaa jira. Amma guyyaa qawween dhukkeessan uummanni nagaatti oolee jechuudha. Ilaa gallabaatti namni tokkolleen du'ee hin jiru mucaa xiqqaa baraarii madeesse maleedha. Uummanni bariinaan sanii makalaakayaan sun humna dabalatee halkan sana humna dabalatee bulee ganama uummata irratti yeroo humna guddaadhaan bobba'u makalaakayaadha jedhamee uummanni sun beeknaan uummanni qawwee tokko ittiin dhukkufne jalaa dabee jechuudha. Eefa uummanni jalaa dabee guyyaa qawween dhukkaa ol sanuu namni hin doone nama nagaa karaarra dhaabbatu jechuudha. Nama suuqa isaatii keessatti suuqa isaa gurguratu nama nagaadhaa gara nama 7 ajjeefame jecha maraataa nama meeqatu ajjeefame. Guyyaa lammataa siin jedhu kana jechuudha. Eefa uummanni jalaa maqee qawwee itti dhukkisuu dhiisanii jechuudha. Ye walumaa galatti kana mee duubatti si deebisa hawwata akka gar duubaa si deebisa namoota amma sa'aatiin ganya waan deemaa jiru namoota amma dirqisiisanii jimaas buqqisaa manas gubaa jedhaniin kanaan mee ummata sanii maal jettaan mootummaan kun yeroo ammaa kana qoqqobbiin biyyoota addunyaa gurguddoo taate irratti darbaa jirta isaan garuu kanan argan social media akka biyyaa hin fayyadama waan garagaraan fayyadaman dukkana kee jiran dukkana san keessatti itti fayyadamee gocha hin taane isaan dalagsiisa toora meeqa isaan boorachiisaa jiran jechuudha sagaleen keessan amma karaa hundaan sheer godhamee biran ni ga'a inshallah mee ummata sanii maal jettaa warroota dhiibbaa akkasii godhasanii mootummaa kana abdatanii. Ani ummata sanii wanneen dhaamuu fi mootummaan kun akkuma gararraa bifa meeqa jijjiirachaa jira aduma bilisummaan hin dhufiniin durattuu yeroo isaan bulchaa jiran keessatti mootummaan kun mootummaa rarra'ee kufuuf deemu mootummaan kun immoo mootummaa hirphameellee ka'uu hin dandeenye akka wanni itti caccabee jira ummata keenya isaan amma kan mootummaan humna qabu mootummaan of abdatu mootummaan biyya bulchuu danda'u nama nagaa fi maraataa karaa irratti reebee hin ajjeesu jechuudha. Mootummaan kun kan inni karaa irratti nama ajjeesaa jiruuf waan humna ofii tuffate waan humna ofii sana hin abdanne waan seera ofiitti hin amanne seera kana waan hin qabneef akkasitti karaa irratti nama ajjeesaa jira. Wanti inni nama ajjeesaa jiruuf sodaachisuudhaaf jechuudha. Sodaachisee uummanni kun isa jala jilbiiffatee waan inni ajaje hunda akka godhuuf jechuudha. Korojoo uummanni filannoo uummanni filannu jedhallee dirqiidhaan filachiisuudhaaf amma yeroo kanatti uummanni tokkichiin akka adoon hafeen akka isa filatuufi godhaa jira jechuudha. Mootummaan wanti inni kana yeroo ammaa kanatti deemaa jiru yookaan sababa isaaniitiin isin ajjeesanii sababa isaaniitiin uummanni keessan du'e faayanii jechuudha uummata kana akka waan nuumti sababaan nuti uummata kanaaf qabsoofneef gadi ba'anii nama ajjeesanii jechuudha. Badii tokkootiin eega tokko gaafatama taate kuni waan tokko balleessan tokko gaafa gaafatamu kuni wanta seera rabbii keessallee hin jiru seera duniyaa keessallee hin jiru jechuudha. Nuti yoo balleessine yaanne namni nagaa waan balleessine itti jeefamuu qabu maal jedhamuu qabu jechuudha.
ummati keenya yeroo isin lola san lola amma dheengadda gaafa bitoontessa digdamii magaalaa Makanaa keessatti nama sheekaa nama masjiida solaachisee deemu egaa ajjeesanii fincilli dhoohee biyyattii san keessatti beeytee ummanni kallattii hundaan ammas akkuma bara 2019 bineensa amma humna liyyuu haayilii maqaa liyyuu haayilii moggaafatee deemu kan ofirraa ittisatti isinilleen hamma dandeessan waan san irratti ummata kanaaf qabsaa'u akkuma duratti tuqxee konkolaataa 63 moo kanan natti fakkaata yoon dagachuu dhabaade magaalaa Kamisee keessatti bu'ee ummata san barbadeetu magaalattii san to'achuudhaaf dhugaa rabbi isaanillee ragaa bahanii jiranii ummata kanaaf jecha kan hoffolle lubbuu keenyaa jedhanii isaanillee mataa isaaniitti ragaa bahanii jiran. Yeroo sanitti yeroo lolli sun darbetti battalumatti dhufanii walgahii isin waliin araara gattaanii walgahii geggeessanii turaata waan jedhan tokko dhageenya. Walgahii san irratti wanni kun hagam dhugaadhaa wanni isin haasoftanoo maali wanni irratti waliigaluu dadhabdanoo maali mee kanarratti yoo nuu tuqxe wanni kunis hedduu deemaa turaate. Sirriidha dhugaa galatoomi waan kana kaasuu keetii fi maanguddoota nutti erganii turan eega lolarraa baane wajjiniin ijoolleen kun baay'ee nu gargaaraa turan jedhanii ragaa nuu ba'aa turanii gaafa san maal godhan sitti fakkaate maanguddoota duraan waa balleessaa turan otoo hin taane maanguddoota hawaasa biratti fudhatama qabanii ganda baadiyyaa keessatti jaalatamoo ta'an walitti qindeessanii ofii duubaan ta'anii nutti erganii jechuudha. Jarri kuni maanguddoo issimatu maanguddoo issimatan isaanii nama badii fi warra badii dalaguu maanguddoota kana gaatti ergine isaan ofitti fidanii ofirraa ari'anii baagatanii immoo aggaa maanguddoonni kun isaan badii isaanii kana waan immoo hawaasa ofii qabuu dhabuu isaanii gaafa argan fudhatama hawaasa biratti argatan kana dhabamsiisuu dandeenya ka jedhuu fi waan san nutti ergan malee araara dhugaa fedhanii miini kijiban. Nutis immoo araara ka barbaannu bilisummaadhaan malee araarri amma mootummaa kanaa jiniin taa'amu hin jiru. Kaan mana qabeenya namaatu bade qabeenya keenya barbadaa'ee jira. Lubbuu nama meeqaa gootota meeqatu lubbuudhaan nu biraa wareegame warra wajjin qabsaa'aa ture warra fagoo osoo hin taane wanti araara jedhamu hin jiru. Nuti gaafiin isaan gaafanne guyyaa sanis taatu maanguddoota keenya abbootii keenya jenneeti isin dura dhaabbannu jenneeti ofitti finfinnee isin dubbifne. Yoo dhuguma mootummaa kanaa wajjin warra mootummaa kanaa wajjin waliigaltee qabaattanii waan kana godhuu dandeenya jettaniitti abdattan taate nulleen kana akkasitti abdannu jedhanii ni kijiba. Wanti nuyi isin gaafannu inni jalqabaa waan gaafiin Oromoo waliigalatti gaafatu waliin gaafanna. Hidhamtoota siyaasaadhaa akka godina kanaatitti hidhamanii jiran hatattaman akka gadi nu gadhiisan. Meeshaan uummata keenyarraan akka godina kanaatti fuudhame diinni ittiin nu waraanaa jiru hatattamatti amma diina tarkaanuu qabaa diina wal lolaa jirra akka nu ba'u guyyaa 3-4 keessatti qabeenya badee mootummaan kun barbadeesse san hatattamatti amma deebisee san booda gaafii waliigala kan ammoo yoo araara jedhattanii taatu taate walloon hatattamatti amaara jalaa baatee of dandeessee bultee san booda immoo qabsoo karaa nagaas ta'e karaa barbaadeen hundinuu qabsoo geggeessuu mirga qabaa waan uummata keenya kanaaf tola taha jedhamu irratti hoo waliigalle ta'e uummata mana hidhaa jiruu fi uummata keenya biyya alaa jiruu fi uummata keenya biyya keessa jiran hayyoota hedduutu jira waan isaan uummanni kun hundi kun irratti waliigalee waan ammoo nuti itti manaa baane qabnaa waan san akka wallootitti biyya keenya tokko taanee diina jala jirraa ofii keenyaa waliin deemna taanaan wanti walirraa nu san kun jiru. Jarri tun immoo kana hin gootu waan ta'eef ni sobdii maqaa araaraatiin isinillee akka hin gawwamne borullee isaan ni kijibanii harallee kijibaa jiranii kaleessallee kijibaa turanii Hasan Ammee Zarraaf sababa maanguddummaa fannifame. Nami maataa keessatti bosona keessatti irra caalaan gootota walloodhaan ajjeefamne sababa adda addaatiin diina Oromoo dalgoo hidhatuuni kan uummanni keenya dhumaa ture jarri kun ni kijibaa kanallee isin dhugaa seenaa nuti wanni isin dubbifne jarri kun araara didanii fedhii uummata qabanii uummata kanaafillee waan gaarii yaaddan jettanii akka nuuf fudhanneef isin dubbifne malee araarri isaan jedhan ni kijibanii jenneeti akkasitti ofirraa deebifne guyyaa sana.
galatoome ulfaadhu wanni gaafii hedduu ummata jedhuuti deemaa turte waan akkasiiti galatoome meegaa yeroo ammaa kanatti waan araara jedhamu jira walumaa galatti waan ammallee barkuma 2019 wal qabate araara jedhamu jira kanammoo araara tan akka godhaa jiratin qircaadhaan oromoo ciranii gandaan akkuma jaratanii walitti dhiyaatu qabalee tagaa yookaan akka ganda tokkoon ganda lamaan qircaadhaan ummata ciranii ummata kana dura dhaabaa jiran mee kana warroota araara jedhee deemu kana obboleeyyan keenyaan dhugama yoo biyyattii sanitti haajomna ofitti illee ni haajomna ta'e yeroo waan amma deemaa jiru kanatti ummanni keenya akkamitti ilaaluu qaba waan kana akkamitti hubatuu qaba jettee mee ergaa qabdaaf ummata keenya kana. Ani ummata keenyaaf waan danda'amuuf ummanni keenya bal'aa uleedhaan harkifamu ta'uu hin qabu jedha. Yeroo hundaa gaafa isaan ofii isaaniitii diinni aangoo irraa isaan buqqisuudhaaf yookaan isaanitti dhufe nutti dhufanii jiranii nu qaqqabaa gaafa jedhan bichaa sirbuu hin qabnu. Ofii keenyaaf of bulchuudhaaf of taanee falmachuudha qabna. Gaafa diinni fuula sii kenne falmattee gaafa diinni fuula sitti dukkaneesse teessa taanaan yeroo hunda bu'aatuma jiraattaa jechuudha. Imimmaan haadha keetirraa illee hin qooruu si uummata keenya hundarraa hin qooru jechuudha. Namni diina kana maanguddoota kanallee uummanni keenya gadi itti himuu danda'uu qaba. Maanguddoota maallaqaan bitamtee dhiiga ilmaan Oromoo Wallootiin shaneedha jettee mana ittiin ijaarrachaa jirtuu fi reeffa uummata keenya gurgurachaa jirtu tana maanguddoota reeffa uummata keenya gurguratee nuttiin taphachaa jiran kana maanguddoota kana dhugaa itti himuu danda'uudha qabna jechuudha. Maanguddoonni kun maanguddoota biyya tana balleessaa jiran malee maanguddoo dhugaatiin miti. Namni yeroo ammaa kanatti araara jedhee dubbatu. Yeroo ammaa kanatti amaaraa wajjin araara jedhee sirbuu jiru kuni warroota biyya keenya balleessaa jiran isaan jalqabaati jechuudha. Kuni uummanni keenya kana sirriitti hubatee halmii isaatii yeroo hunda fakkeenyaaf amma yeroo amma wanni amma yeroo lola boodaa irratti deemaa jiru yeroo naannoo aanaa dawaa cafaa ganda misrataa irratti deemaa jiru kuni ganti aanaa dawaa cafaa misrataan dhuunfaatti waan mootummaa irraa qabu hin qabu waan Oromoon hundi qabu qaba jechuudha. Gaafa naannoon dawaa cafaa falmatu akka dawaa cafaatti sabboonummaan nurratti cimee jira jarri kun magaalaa jala jiranii nu balleessuuf deeman jedhanii gaafa diinni uummata kanarratti xiyyeeffatee hojjetu sagaleedhaanis haa ta'uuti bakka hundaan karaa itti cufanii diina kana borjaajessuudhaan haa ta'u aanaa jiilles haa ta'u immoo hartummaa fursiis haa ta'u baatiis haa ta'utti makalaakaa lolanii maalidha makalaakaa masan lolle jechuudha makalaakaa masan hoolollee makalaakaa sun fira Oromootiin jechuun fira Oromootiin kan Oromoo hojjeessaa jiru dhugaa walitti dubbachuudhaaf jechuudha. Kanaaf uummanni keenya xiyyeeffannoo godhee diina isaatii jalaa bahuudhaaf yoo tokko ta'e qawwee isaa kaafatee gaafa diinni ganda sitti isheen ganda keessa jalaa bahe malee yeroo gariin diina isaa fireeffateetuma warrumaa sabboona of fakkeessee natu Oromoodha natu godina irratti itti bulchuu qaba natu sii beekuu qaba jedheetuma dibbeetumu kana jala deema taanaan nuti kan mormaa jiru ofii keenya kana uummannis akka waliigalaatti kan sodaatu sodaa waan sodaatuuf hin qabu kan mormuu jiru uummannis kanuma waan kanarratti jabaatamee gara fuulduraa akka wajjin tarkaanfannu alaa fi keessaan wal cinaa dhaabbatuudhaan Oromoo Walloo yoo wal cinaan dhaabban oo meeshaa akka Oromiyaatti wal hidhachiin oo ijoollee bosona keessa jiranii manaa bahan hin deeggar akkuma dureessaa bu'aatuma jiraatama jechuudha. Hidhannoo qofaatu nama baasa amma yeroo amma kee jirru kanatti diina jala maanguddummaa fi eeshumummaa fi firummaadhaan yookaan ammoo kadhaadhaan mootummaan kun wanti inni siif jiidhu tokkollee hin jiru. Waan qabnu wal cinaa dhaabbannee hidhannoodhaan bakka jirru hundaa yoo hidhannoodhaan lafaa kenname yeroo gabaabaa keessatti keessa darbuu dandeenya. Kana kan hin jiru. Namni tokko gaafa hartummaan kee kaan rafuun qabu gaafa qorii kee rafuun qabu kaanii gaafa baatee socho'uu kaanis rafuun qabu al tokkotti akka socho'amu irratti hayyoonni Walloo keessa jiranii fi kan ala kee jiranii fi biyya kee jiranii kan Oromiyaa san laaluu irra ka biyya keenya kana irratti xiyyeeffannoon godhamuu qaba jechuudha. Oromiyaan achitti abaluu jeesee abaluu wanni godhee doon taane Walloon maalirra jirti isa jedhu irratti yoo hojjetame gara fuulduraallee wal tarkaanfachiifnee tarkaanfachuu dandeenya. Namuu akkuma uummata kaaniidhaa ala keessatti deemee dalagachuu ni danda'a, biyya ormaas deemuu ni danda'a, biyya keessatti illee immoo maqee jiraachuu ni danda'a. Uummanni kan itti roorrifamaa jiruuf ijoollee meeqa kan itti wareegamteef maataa keessatti yookaan maataa keessatti waan
isaaf malu argatee osoo hin taane waan uummata keenyaaf malu barbaaduu irratti uummanni keenya wareegamaa jira waan ta'eef kanarratti Oromoonni walloo alaa fi keessa jiran xiyyeeffannoodhaan kan mana jiruu fi kan biyya alaa jiru illee gara fuula duraatti akkamitti wal jabeessinee deemuu qabna isa jedhu irratti tokkummaadhaan lafaa ka'uu qaban jedhanii kanaan dhaamsa. Okay, galatoomi ulfaadhu waan bareedaadha dhaamsa. Ammallee ittan si deebisa namoonni tokko tokkotu jira beeytee yeroo ammaa kanatti wanni kun mootummaa hin kufu waan jedhu jecha olola garagaraatiin mataa buqsanii beeytee warra wahuu humaa hin qabne warra akkasii mallaqa garagaraatiin sobaniiti waan akkasii kanaan yeroo hedduu amma maqaa isin xureessuus tahee akkasumatti illee ummata kana itti iyyanii beeytee akka waan badiitti kakaasuu tahee waan garagaraa fayyadamaniiti olola garagaraa ufan abbootii gadaas tahee warra buchulee sunis biyya waliin qabnu tahee warroota ammoo akka gandaatti takkaa jara kana fidaa jedhanii takka ammoo isin finna warra jedhu san dimshaashumatti wanni isaan yeroo ammaa kanatti godhuu qaban yoo itti hammaate wanni isaan godhuu qaban wanni isaan diduu qaban du'aaf jedhanii boru seenaa uummata Oromoo saalfatuu irra ammuma kana falli isaan dhahatuu qaban maali? Kanarratti ka xumuraati. Ani akin fiigi yaadutti mootummaan kun kufuuf hin deemu mootummaan kun jabaadha ka jedhamaa jira kun olola ajaa'ibaati jechuu kanuma warri garaadhaaf bitamee yeroodhaaf aangootti argatee jiruu gaariitti jiraatee uummata kana akkaataatti dursee kushuu barbaadu irratti hojjechaa jirutu jedha. Mootummaan kun kufaatiin isaa gaafuma aangoo bahurraa jalqabee kufaa jiranni. Gaafuma aangoo irratti beekee sagalee kennuu eegalerraa kufaa jira. Amaara Oromoo ganee naftanyaan isa yaabbattee deemaa jira. Mootummaan kun asoo kan Oromoo fakkaatee illee deemuu jiraatu ta'e turuullee danda'a. Mootummaan kun ifaan naftanyoota warra Minilikii fi warra Haile Sillaasee jechuudha. Siidaa isaaniillee masaraa mootummaa keessatti dhaabee kan guyyaa daawwachiisaa jira jechuun mootota waan gaarii Itoophiyaa irratti dalagan jedhee jechuudha. Waan ifaan naftanyaa inni yaabbattee deemuu jirtu kana waan uummanni keenya ijaan argaa jiru kana diina Oromoo lafarraa adda guuge amantii keenyallee balleessuudhaaf hedduu carraaqe kana firoonfatee deemu wajjin mootummaan kun hin kufu jechuun gowwummaadha. Mootummaan kun ni kufa. Kun immoo namni tokko fakkeenyaaf gaafa qabsoo godhu namni wareegamuun yookaan du'uuni namni siidami yeroo hundan jiraatu garuu hamma qabsoo godhe ni godha. Qabsoon ammoo dhaabbattu miti qabsaa yoo kufes qabsoon ittuma fufaa. Garuu waan poolisii yookaan bulchillee biyya keenya keessa jiruuf wanni dhaamuuf wanni isaan godhuu qabanii qawwee xiyyitii fakkeenyaaf amma yeroo dhiyoo kanatti bulchilloota yookaan milishoota adda addaatiif xiyyitii 60 irraniiti uummatarra bobbaasan. Rasaasuma tana argachuudhaaf jecha deemanii rasaasa kana uummatuma isaanii irratti dhukkisan jechuudha. Laal mootummaan kun ni bada gaafa mootummaan kun ni bada immoo eenyu jeesee tokkoon beekama. Fakkeenyaaf amma warrootumtii ijoollee jeesanii jira. Namoonni sun amma bakka isheen dhabuudhaaf halkanii guyyaa dachii fi guutuun namatti ta'ee halkanii fi guyyaa dhaabbatee sirbaa jira jechuudha. Milishoonni keenya waan akka buchulleen yookaan poolisiin waan akkasirraa dhaabbachuu qaba. Waan mootummaan waan barbaadu ofiisaatti dalagachuu danda'uu qaba. Nuhii fi nu keessaa baanee ofumaa wal ajjeesuun kun booda rakkoo ta'a. Mootummaan kun yoo didee isaan cunqursaa kan irraan ga'u ta'e yookaan qawwee isaanii qabatanii karaarraa maquu yookaan ammoo qawwee isaanii qabatanii gara qabsoo gara bosona uummata keenya ajjeefnuu jedhanii diduu qaban. Yeroo kanatti uummata ajjeesuu uummata irratti dhukaasu mee fakkeenyaaf amma dheengaddaanaa dawaa Affaaraatti dura bu'ee kan uummata keenya fichisiisaa turre makalaakaa caalaa warruma garaa biyya tana keessa jira jedhee yaadu jechuudha. Kuni namni kun fira qabaa yoo amma yeroo ammaa kanatti illee sodaatee mootummaa kanatti hirkatanii nu miidhan jedhee sodaatee ganaa boodatti wal dhiisuuf hin taa'u. Waan kana baara gaaraa bitatee biyya tanallee dhabee mootummaadhaaf jecha maatii isaallee rakkisee ilmaan isaallee rakkisee waan jiruu isaatii halallee isa jiraachisuu hin dandeenyeef jecha warri aangoo gurguddaa qabdu
ofii ishiitii raaftee isa saree godhattee maqaa bucheetti moggaaftee dallaa ofii godhattee ofii firaasha gaarii rafee aangoo gaarii qabaatee qabeenya Oromoodhaa hedduu saamaa lubbuu reeffa Oromoodhaa lakkaa'ee gurgurachaa reeffuma sana ajjeesa sanuu sattuu gurgurata jechaadha. Itti fayyadamee manaa fi makiinaa ittiin bitata. Inni keenya immoo uchulloonni maqaa saree itti moggaafamanii ganda keessaa filamanii uummata irratti bobbaafamaa jiran kuni hoo gadi hin teenye maatii isaaniillee balleessanii jiruu isaaniillee balleessanii mootummaan kun mootummaa kufuu dhabne mootummaan kun kufuu mallee dhabu zoonuma kufuu dhabeellee jiruu nagahaadhaa akka maatii isaanii hin jiraanne godhuuf deema. Kanarraa akka of qusatanii qabsoo Oromoodhaallee cinaa dhaabbatanii gargaaruu dadhaban ofii isaaniitti irra dhaabbatu of qabuu gara of jiraachisuu isaaniitti akka deebi'anii of ilaalaniin jedha. Hayyee galatoomii obboleessa keenya inshallah qeerroo bilisummaa Oromoo obboleessa keenya Tokkummaa Said maqaan dhaggeeffattoota miidiyaa madda nageenyaatiin hedduu si ulfeeffannaa rabbiin umrii si haa dheeressuuti ammallee waan jiru deebinee kan si ziyaaru ta'a yerooni haala mijjeeffanneeti hangasittuu rabbiin isin waliin haa jiraatu gam kiyyaan goolabeen jira nagahaan jiraadhaa isin jenna wanni hafeeru jira yoo jette asumaan hin carraa sii kenna dabarfadhuuti. Hayyee galatoomii horii bulii ammaaf hin gaafuma eegalaatii gaafa walitti deebina hayyee fayyaanaa ta'e ulfaadhu. Hayyee jiraadhu ulfaadhu.